lallabu wali sassabe waan namni ajaasaa qabu dibaabeer koo gola ogummaan kuulamaa dhufee ol seennan guduufan kamoo hin furamaa iddoot boqotuu namnuu dirree qalbiin yaalamu dibaabeer koo balaa rakkoo mirgisaa gubuufan dhufe ergisaa dibaabeer koo yommuu samiin gaagawweessu ganjooraan roobaatti deessu dibaabeer koo bubaaduu boona saafaa gabbeedee jalaa rafaa dibaabeer koo kan moofa'ee suphamaa araadhiitiin hodhamaa dibaabeer koo ammayyummaa barsiisaa gandaarbee yaadachiisaa dibaabeer koo gola furtuu rakkoo dibaabeer koo narra qab jaalakoo dibaabeer koo gola furtuu rakkoo dibaabeer koo narra qab jaalakoo dibaabeer koo Ministu, maali instructor waan qara qabu kana fiddanii waajjira koon dhufinaan jenne ani si'a meeqa isinitti maal amma sittin bu'initti maal rakkoo qabaa hojii bakkoorraan adda ba'uun barbaadu. ani ayyaanuma gootuu nan jaallatu waan qara qabu akkas yoo maal ta'a yoo nagaan teenyaa soon isa achi keessanii yoo dhuftan rakkina maal qaba Haasee baannee maasumna rakkoon hojii ittiin hojii hojjenna. ilaanoo gaanistu laga baay'ee wajjin ceene tulluu baay'ees wajjin qaxxaamurre bu'aa ba'ee jireenyaa hedduus wajjin dandaman Wajjin dhalanne iyyuu miti. maal achis hin gawanu maal 1950 keessa hin jiru maal maatiin koo iyyuu waliin fuunu amma dhugaadha jireenya koo keessatti ashaaraa guddaa qabdus ashaaraa guddaa qabdu anama hirkoo dhugumaa baalchaan saafoon jedhama malee tun hirkoo mootummaa jedhameetiin isinitti xiqqaata isa dhugaa isin anaafi maalan lafa waa barbaadetti isin bira dhufa ministeera dhugaa hanqinni wayii na bira jiraannaan horiin ta'in malee isin bira dhufa Kottu mee uffatan si hodha. isa miti Na gammachiise akkaataa matitti garaana nyaattee mee uffata si hodha. dhiisaa dhugaa galatooma anooyi waan hin jedhee isin galateeffadhu dhabee waan sinnaa gootan kana hundumaaf jedheeni galatuma koo isiniif ibsuuf jedheeni Maal barbaadde? Hin qabu waan tokko farkaan qaba. maal horii miti Dhuguma waan tokko anoo dhuguma hin qabu hojii isheen hojjedhootti hin jiraadha. isa miti horiin barbaanne no waan biraadha waan biraa hin barbaade Holloltan miti xiyyaa wajjiniin. maaliin istiraakter Holloltan. dhiisaa dhugaa isa miti Holloltan. dhiisaa anooyi jaarsummaa Elaakaa jaarsummaa harmee ijoollee ta'anii walitti bu'iinsarraa maal fuutuu istiraakter itti bu'aa walitti kaayee. La, ani amma tiyyaatu akka wal fuunu barbaade. Tiyyaatu akka wal fuunu barbaade. Ansi fuudhure. Innis tu jaarsummaan haadhattuun jedhe mana tiyyaafaa jaarsummaan haadhattu. Kanuma na bira dhaabadhaa akkuma kana dura barame jechuudha. Akka gammaddan bareeda isa dhugaa. Ila gammachuu koo gammaddu. Kolfa kootiin kun. Kan kootiin inni kolfaa jirtan. Ulfaadhaa. Rabbi isin haa kennu. Asittis waamtee na kolfisiiftanii. Ulfaadhaa dhugaa. Ati jiraadhu jalluun. Aadaa Oromoo safuu Oromoon cabsu duran jaarsummaa erga jedheen jaarsummaan haadha qaba. Please. Situ fuudhuufi. Tiyyaa fuutu. Ani immoo jaarsummaan naqa. Amma jaarsummaa biyya eessaatii dargaggeessi jaarsummaa lamaa deema. Maalii? Jaarsummaa maalii deema dargaggeessa kooti? Maaliin istiraakte dargaggummaan ammoo jaatamoota keessa geessanitti maalii? Isas miti. Innoo rakkoon qabu achi dabartaniittu warruma akka keessanii barbaadama. Jaarsummaan haadha qaba. Laame qoosaan keessan hin dhumu. Isin garuma deemtanitti taphattu. Garuma deemtanitti qoosuudha. Daa'iman ta'e akka barbaadanitti na wajjiniin akka barbaadan taphattanis isin wajjiniin taphadha. Qabiisa ishee akkasii garuu hin taphadhu. Isa instructor adaraa waaqa lafa taa'an instructor adaraa sin qabeera. Ati amma dhugumaa isaa jirta waan isaa jirta. Uumaa isa sodaattaniin isin qabeera.
Ishee kana qofa. Jaarsummaa beektii isheen akkati jaarsummaa argachuu beektu. Maali isin yaani isinitti ni mun jedhe malee yaaduma wal fuudhuu kan kaase isheedha. Maal ishee matuu hirkoottee rumee hafee maaloodha ofan ajjeesa summiin dhuga jetteen amma naati si'a meeqa qabanii akkas kana gaafa rakkataniitiin dhuftee natti himtee isheen. Isheen fuudhan jedhe. Barakkala galee. Amma isiniin iyyuu durbatti dhufee na fuudhaa malee isiniin jedhaa jedhee shakka. Anaan. Amma gaafuu tagati. Qophooftee taa'amu. Maal gootamu fuudhiisme. Ani tokko gamtaan qoricheessitu hojjechiiseera. Ani fuune gamtaan maaltu si ariifachiisa? Eessa dhaquufatee? Kottu nattaaf noo bira. Dhiisa inistiraaktar adaraa ishee kan dhiisaame bar tokko isinis fuudhuun keessanii nafu. Amma mi'oo taatan illee akkas ulee qabattanii illee tu deemtanii fuutu malee tuun fuudhii naftanii. Maali? Yeroo san jaarsummaa isinii dhaqaa dhiisa. Umuriin koo geenyaan nan fuudhamanis akka keessan amma taananus. Yeroo guddattan immoo. Anis gaafa akka kee kana ta'u nan fuudhanis inni nafu. Ilaa yoo dubbiin kun dhugaadha ta'e ni haa ta'u. Inni ilaallaa hin mari'annaa inni amanu garuu wanta kana. Maal godhu inistiraaktar? Atiif gamtaan immoo nama beekamaadha. Nama guddaadha. Nama miidiyaa irratti yeroo darbe haasaa taasisaa ture nama guddaadha. Dhaqee maatii intalaa biratti maatii mucaayoo biratti salphatu. Nama kolfaa ta'u. Naan galle haalichi meenaa somna. Bormaaliif silas maaltu si sardaa? Kanaaf hojiirra yeroo biraan mareen hojiirra na waamte. Watti jenereeshin. Ani kanan jedhu margeen. Namni tokko hin jiru biiroo kana keessa. Jiru bakkeessa jiru mariirra jiru. Mana ona argitee garaagarummaa namni tokko uumuu danda'u. Situ deemee baay'ee nu taphachiisaa ta'e dhugaa. Maal godhu? Aniyyuu iddoo meeqatti tuun barbaadamu lakkii hiriyoota koo wayyaa. Warran wajjin waggaa baay'ee jira wayyeedhe gaddeebi'ee tole isaanii wajjiniin hojjedha jedhee murteessee nan gargaara jedhee nan dhiisee ofii koo jiraachuu nan dhiisa jedhee isaan garuu argitanii kana bu'aan nama in argummoo in argulaa waan inni fakkaatu lafatti meeshaa kuusan fakkaatu biiroon maal fakkaatu kana kanatti gaddeebi'e dhimma isaaniiti tolan jaallattu nu mee akkamata hojiin kun Hojiin bareedoo maan jedhu gamte. akkuma duriitii miti laa yaada wayii tokkoon qaba. Dhaabbata biyya bakkee TSW jedhamu tokko wajjin hojjechaa jira dhiyoo. Isa kanaaf immoo suuta jedhee magadi buusee kaapitaaluma haga miliyoona 70-80 waan ta'u buna alatti erguu jalqabuuf. Dhaabbata kana immoo yeroo yaadu maqaasaa GM General Trading of Coffee waan jedhuun jalqabe. Egaa itti walii galtaa kan beekan. GM jechuun gamtaa margee General Coffee Trading jechuudha. Dhugaa siin jedha. Maaliifin akkasitti immoo yaadee muuxannoo tasatti qabu. Amala kee namni kana fakkaatu maal godha as keessa naannee buna kanatti namaa buuse. Deemi. Akka namaatti buna kee asii fuudhi biyya bakkeetti geessi. Kallattiidhaan nun Afgaanistaanii wajjin hojjennaa achi deemtee ofii keetiin dhiyeessite bunicha. Itti fayyadamee carricha. Nama hedduun na gaafate waan si ajaa'ibu firrillee nan dide. Amma yoomittiin immoo waan bu'aan qabne birri 5 amma yoomittiin funaana jedhe itti yaadiitii murteessi. Yeroo fudhatu na beeksisi immoo. Duruu iddoo bakka guddaa akka geessu nan beeka ture gamtaa. Sitti waan ture beektamii? Dhugaadha. Hiikoota gaariidha. Mee buricha naaf usin. Haa ta'u. Gamtaa. Baga dhufte iyyuu sin barbaada. Anamoo? Waan isin mariisisuun qabaate kotta asitti taasumna. Kotta. Arge? Argitanii? Qarshii na gaafachuuf ani immoo nama gargaarutu na ajjeesa. Nama gargaaru sitti meen ture immoo garaan jabaadhuuf malee akka isaa fi birri tokkotti kenna. Yeroo maaliin gargaaraan jira? Hin deebi'amu. Tole jaarsaa maaf na barbaadde? Maal jettee gamta? Maaf na barbaadde nan jarjara. Maal rakkoo qaba yoo si barbaade?
Mee maal rakkoo qaba yoon si barbaade gamta? Sin guddinne dadhabbii sirraan qabuun? Ati nun barbaachiftu. Waan tokko gatiin qabdu nurraa deemeettanii akka sareetti dhiittanii ganna baastan. Har'a ammoo maaltu taanaan egaa? Akka kanatti ariifachiiftanii kan nu waamtanii fi obbo Mootummaa. Ilaamee gamta. Mi'a si ol dhiitaniiti. Nalli dhiitee? Dhiitaniiti. Haa ta'u. Afachu. Si wajjin haasaa jiram. Maali? Yoo xinnaate hangafa keetti baran. Kanaafiyyuu tasgabbaa inni dhaggeeffatu. Dhimma dhibaafin si barbaada. Dhimma dhibaa. Nan fuudhaa jedhe Irkoon. Eeyyuutu. Irkoon. Maanis akkuma kee kana jedhe. Irra deddeebiin iyyuu jedhe. Maal godhore hin jedhe. Jaarsummaa naa deemta. Jaarsummaa mana mucayyoo naa deemta naan jedhe. Hin dhaqqanii ana maal na ilaallataa kuni? Gamtaasoo. Mee hangafummaa makoo fayyadamu. Inni kanaaf inni si barsiise inni dafqee dhiiga xuruurfadhee miillina jalatti cabdee si barsiise. Gatii isaa yeroo biraan fudhadha. Haasa'u. Hangafummaadhaan haasa'u. Kanaafiyyuu hin dhanna. Hedhee yaada. Amma nama kan biraas nan barbaada. Yoo nama kan biraa dhabne nu ilaallata dubbii. Na ilaallata. Siin ilaallata. Irra guddeessa moositu beeka baay'inaan waa'ee mucaa kana. Ani waan tokko dubbadhu. Waan tokko qofa. Isin yoom saggoo koorraa buutu? Eenyus yaabee? Hunda keessa. Hunda keessan dibaabee hirkoo keessa kan jiru hunda keessa. Maal na ilaallata? Fuudhee dhiisee jaarsummaa dhattanii. Ani amma waan na ilaallatu qabaa kun? Si ilaallata. Maal isaatu na ilaallata? Gamta si ilaallata. Dhaggeeffadhu. Kaleessa dhiingadda badii keetiin badii kee irraatii deebii of sirreessi jechuudhaan si geggeessine. Na dhaggeeffadhu. Waan baay'ee immoo waliin dabarsitan. Ana caalaayyuu hirkoo wajjin isinii waan baay'ee dabarsitan. Kanaafiyyuu dadhabuufii qabda. Utuma ta'eyyuu yoo namni dhibeedha. Namni kan biraan jiru mee hin fagaatin. Mee torbee ittaanu kana hin fagaatiniiti. Mee mari'annee waan jiru in soban taphata ta'ee hin beeku nan fuudha. Jaarsummaan erga jedhee bagayyuu dhufte. Kanaaf mee naannoo kana baay'ee fagaatisa. Maal akkana yaaddessu beektu obbo Mootummaa? Hin beeku. Mucaa kanatti waan baay'een dabarsa. Waan baay'ee. Har'a ga'ee akkasitti miila lamaan deemuusaaf sababii guddaan ani. Wantan mucaa kanatti hin dhamayin hin jiran. Silaa yoon harkaan deemachuu. Inuma hin deemu hin jiru lubbuudhaan. Inni kana booda anas hin jiru waan ta'eef maal ta'aa waan jedhutu na yaaddessa xiqqoo. Garuu dhimma mataa isaatiiti. Namalee immoo dhaabbanni kunis isinis innis eessa akkas hin geessan nan ilaala. Dhimmi kana garuu nan ilaallatu. Ati nama gaariidha. Nan dhimma dhuunfaa keessatti nan galchinaa achi keessa. Nama gaariidha. Haalumatu jireenyatu waan tokko akkasii godhu malee namoota si balleesse keessa kee beekan. Yookaan immoo haala jireenyaati malee ati nama gaarii, nama amala qabeessa, nama namaa yaadu garaan jabaattu irkottu. Ilaamee guyyaa tokko gidduutti garaagarummaa guyyaa tokko gidduutti afaan lama haasa'u hin cimu. Rifeensa rifeensa lama biqilchanii arraba lama haasa'u hin cimu. Kaleessa ati saree har'oo si malee eessa? Kaleessa nurraa deemii har'oo maaloo kottu? Hin cimu umurii kanaan arrabi lama. Gamta. Dhimma koofin si barbaade anoo silaan fuudhu maal laa godhaa? Mucaa kana hirkoo bira dhaabbattu hirkoon gargaartu ati. Waan tokko isinitti immoo haa ta'u mucaa kanatti dhugumaan garaa jabaachuu hin danda'u. Akkas ta'e hafuun kooyyuu sababa isaafi. Isaaf jiraachuu kofiin akkas ta'e haa ta'u itti yaada maalumaaf amma yeroo hin qabu isin hin beeksisa yaada ko. Tole gamtaa. Nan bilbila. What a generation. Gammadde ka. Akkasuma hin jennee hojjetu wayya. Maaltu argame yaa dhooku? Annaa bilbiltaa kanaa barnaa bilbilta reessee gadi dhabee dhufe. Maaliifan sii bilbilan? Amma dhimmichi dhageetii kun bakkee guuteera. Bakkee keessaa nama baay'ee taasisaa jira. Maaltu yaada? Maal akkamittiin Kuni waan miidiyaa irra bahu miti. Akka namni dhuunfaa tokkotti garuu waan asitti waan baay'ee rakkachaa irra cidha kana qopheessuuf isa dhugaan siin jedha. Baay'ee bu'aa bahee
Hedduu keessanii darban. Cidhuma takkasi. Soqofa miti. Cidhuma takkasi. Ani amma maali yaadisete? Amma nu warra jiru rakkoon qabu. Nu maatiidha waan argame nyaannaa dhumnaa. Ati maatii miti dhiisii gaazexeessa. Natti hin baay'isinaani. Maatiin iddoo gaarii taa'uu qabu jedhanii natti baay'isanii. Mee maatii keessan galiin ammaa. Akkasitti nuuf yaada gaana. Ati akka biraatti nu yaaduu dandeessani ansiif maatiidha. Bu'aa baay'ee wajjin dabarsinee irraa si beeksisuu keessattis immoo ga'een baadhe ga'ee leencaa baadhe arsee kana dagatta taanaan immoo sumaafuu gaarii daare. An ga'ee kurupheen baadhe ofii kooti. Nan hojjedhe ga'ee kurupheen baadhe inni beeksifte yoo ga'ee leencaa baadhe. Walitti hirkanneeti kaa hirku. Natti hirkattee sin beeksise. Amma rakkina qabu inni maal yaadne anamma maneejimentii mari'ate anayyuu miti gubbaadhaan ergani gaduma ta'anii cidha mucaa kana maal goonaa naan jedhan namni sabi maal nuun jedhama. Jennaan dhuguma godhee gaafan taa'ee yaadu cidha keechuun qophii guddaa Oromoo qabu keessaa tokko. Irreechaa gaditti hin ilaalu cidha. Jecha kana gamtaa kaasee deemgadde. Gamtaa kaasee jecha kana waan ati deemtuuf beekaa dhiisi hin ta'u. Tilmaama irra gatiin hirkoo yaada kun sitti meeraadha. Amma waan gubbaadhaan natti himame haasa'ee deemuun. Wanti jeequrrasi atis immoo miira sana keessa akka jirtu waan beekuufi. Hin cima cidhi immoo nima cima eenyuttuu nima cima. Anis beekan manatti cima booddee wal gargaara. Kanaaf maal goona warras jiru rakkoon qabnu akkuma siin jedhame maatiidha. Saba maal yaadde waa'een saba namni baadiyyaa taa'ee muka hirkoo keenya qaroo keenya qaroo sabaa ilmoo uummataa dhuguni cidha keenya arginaaf. Nu maal jedhamna akka miidiyaatti sagantaan kun cidhi gaariin kun asitti ta'e namni boricha tariifattamu bara kana keetu. So maal yaada cidhi kun akka salphaatti ilaalamuu qabu. Kallattiidhaan tamsa'u. Kallattiidhaan tiivirra deemu qabu. Dhiisi. Kallattiidhaan. Dhiisi. Haadha godhisi. Ani rakkina koo bal'ina koo tamtaaseera rakkina qabu. Qola hirkoo sanas maalis deemsisnee haa ta'u uummata bira geenyeerra waan kana waan uummata ilaalatu hin qabu dhimma cidha koo keessa. Dhiisi nama rakkisu. Uummati nun taajjabu uummati. Miidiyaadhaan gannutti ba'anii kitaabonni gurguratanii gurbaa beeksisanii har'a gaafa nyaachuu ta'u gonatti deebi'an nu jedhu. Anaan maqaan na badaa. Kanaaf akka gubbaadhaa mareennetti nuun akkuma maatiitti waan sitti sin baay'ifnu waan tokko kan barbaachisanii meeshaan jira maal wanti dhufu jira deemsas immoo qaba jedhi. Kanaaf qarshii akkasuma naannoo qarshii 400 wayii si barbaaddi. Ishee kana qopheessitaa anatu achi lixeessitee xumura waan hundumaa. 400 na bira dhaabattu? 400 nu laattee. Anatumo. Ilaamee an gaafan taa'ee isin ilaalu meen muka isinitti fakkaadhaan jedhee abbaan barbaade fiigee dhufee 200 200 miliyoona afurii naan jedhu. Yaanneeti malee miliyoona si gaafachuu wal dhaallee miti. Maatiidhaa inneeti malee. Narraa ba'i jedhee cidha koo irratti iyyuu dirmaatii yoo anaan 400 maalan godhan tamsaasuu isaa maalan godhan ofii sammuun naa tamsa'u achi booddee jireenyi naa tamsa'u maalan godha 400. Saba keenya jaallattu atirku. Achi narraa dee. Saba keenya jaallattu. Walitti nan buusiinsaa baa wajjin achi narraa dee. Rakkina qabu. Na hubata namni rakkina qabu. Erga fuudheeti kaaseera kanaan dur. Nu uummatti na ilaaluu barbaadata irra deeman xiyyaa koo qabadheen irra deema baadiyyaa hunda keessa. An buradheera hojii koo. Gara anam an jaarsummaa ergee waa isaan naa jiran hin barreen. Maatii mucaa. Ebedde. Qabxiin barbaadu fidde. Siiduma isaa akkamittiin jaarsummaa ergitaati. Ati namni guddaan amma dhaqu jaarsummaa sitti argama malee fuudhaaf jaarsummaa ergitaa jiru. Amma kana baatu miidiyaa irratti dabarsinaa sabii hiriira ba'a. Hiriira ba'anii akkamitti hirkoon jaarsummaa ergate. Ilaamee gaazexeessa. Baay'ee si kabaja. Baay'ee si jaalladhas. Dhugaa dubbachuuf amma yaada ba'eessa tokko kaasta. Al tokko isa dhugaa dubbachuuf baay'ee. Amma garuu keessa kootti maaltu natti dhaga'ama beektaa? Ol ka'iitii naan jedha. Anamma of qabeeman ta'a. Ol ka'iitii miilla tokko ol kaasi. Isa gad deebisi miilla isa biraadhaan rukutiiti keenyan itti maxxansi naan jedha. Akkas naan jedha gaa. Amma deemuu dandeessaati? Walumaa namaa yaadatta jechuudha. Rakkoon qabu deemuu dandeessa. Kanaaf hin ta'u. Narraa deemati. Mari'adhu. Xiyyaa wajjinis mari'adhu sammuu keetiinis mari'adhuuti. Naa bilbila. Cidha irratti immoo akka nama si jaallatu tokkotti nan argama. Cidha gaarii siifatu. Cidha gaarii siifis. Rakkoon qabu.
Anoo silaa gubadhee jaarsummaa deemu kan keemmoo yoom hin deema. Maal waan haasa ergatanitti isaan ergamanii inistiraaktar. Seera qaba waan hunduu. Kan kee achi eenyu eenyu. Isin bira dhufu kan koo. Na joonjessanii kaa jaarsummaa man deemaa odoo kanaaf jedheen kan keessi nan deemaa jedhee yaan deema. Hin deemtan kan koo. Erkoon tokko nam fuudha jedhee amma jaarsummaa deemuuf. Maal nawwitu itti nimtu? Maal annoo waan meeqa keessa dabarre nuti yeroo isin hin jirre san waan meeqa dabarsine mana kanatti dhugaa. Dhugaatu waantu. Ayaan baanaan mana kana keessatti sirbaa oltu qaba. Adoos hin gashitu akka kanatti jini utaalaa oltu qaba mana kana keessa. Immoon sirbisiifta amalli kee sinniisu silaa sirbaa turtan miti mana kana keessatti. Namni guddaan hin jiruuti nama sodaattan. Hayi margee. Adaraa seera. Adaraa seera akka waliin seenu. Siini. Eenyuun jechaa jirtu? Siinaan jechaa jira. Eega damaan goota deemte beektu? Adaraa seera. Taa'e jechuudha marga. Insiraakta waan beenatu jira siin dhiisaa. Yoo ta'e yoo teessu maal ta'e amalu akkasiyyuu qabdaati marga. Lakki akkasii miti insiraakta. Eenga dabaaboo diimaa baattee dhufte. Amma moolaatti bakteertu waan bifa duraa jecha. Ati hojii keessa hojjechuu dandeessa. Ani immoo sagalee akkasiitiin nama natti haasa'uuf hin jaalladhu. Hirkootti meentureestiin himne. Sagalee guddaa hin jaalladhu. Al tokko yeroo darbe abaaboo fidee dhuftee? Abaaboo diimaa jaalala namaa gidduu seentee wanni meeqa mana kanatti jeeqamsi meeqa ka'e. Isaan nuti jettu lolaa turree jedhi kan namni du'ee. Kanas miti himaa ture mirga sira. Ammas abaaboo bareedaa fidee dhufeera. Jaallattani? Bareedaa? Hirkoofmoo? Durbi safuun beektu hin jedhaa ministiraaktaran. Durbi safuun beektu? Akka abaaboo dhiira baattee dhufti. Qaaniidhaan kun hin jiru seerarra. Maalittan beekare waan ijoollee seenaa kun naan galu hin gurgurata. Hin gurgurata moo hirkoon kun yeroo darbe fiddeettiif taanaan hin dhugumaan. Waan sin haasa'aa jirtan naaf hin galle. Kana salphisaa ilaala. Abaaboo nama jaallataniif geessu, baga gammaddeedhaaf namaa geessu, waan jaallatan immoo namaaf kennu. Yeroo darbe abaaboo fidee ture hedduu jaallatu ture hirkoon. Kanaaf hin dabalee fide. Xiyyaar sitti ergee. Xiyyaas bira maaltu fide? Ofii koofiin fide. Ani kan hin jedhu yeroo darbe fiddeetta taanaan har'a baattee deemte taanaan daa'ima abaaboo ciccirtee ittiin taphachuu. Kun akkaataa isaa namaan galu kan ta'e. An kan hin jedhu daa'ima maaliif abaaboo cirtee itti baattee deemtu yeroo hundaa immoo maal jechuu dandaba? Kuni aadaa keenyaa bara abaaboo waliif kennu waan haaraa akkamii isinitti ta'e namni isinii kennee beeku abaaboo. Aadaa? Waajjira keessanitti qophii irratti. Aadaa na barsiisi kaa. Eessaa barsiifta dhufeen baradha. Anoo hin beeku. Anoo wallaalaa dheengadda naladde anooti. Aadaa na barsiiftu. Aadaa isa kamirraati abaaboo guuraati biiroo namaatti yaa'e. Eessa jira waan akkasii kan hin jedhu mee? Yeroo akkasitti si ilaalan nama guddoo fakkaata. Hojii ijoollee fakkaatu hojii. Amma sarara darbaa jirtu. Dhiifama maqaa keessan hin beeku eenyu akka taatan hin beeku. Eenyumatu mana kana iyyuu abaaboo fidii kottu jedhee. Ergamaa hirkoo yoo taatanii deemaatiin hafaama. Isa bira seenuun barbaade yeroo Ergamaa hirkoo. Erga namisi argamu. Ala ture ergamaa hirkooti. Instructor. Marge. Tiyya. Meeti. Instructor. Maali marge. Maali. Seegaan ture baay'ee qaba. Dhugaamoo? Erkoo. Jaallatte? Marge. Isa darbe iyyuu jaallanni dhiise. Tiyya hojii walitti bu'e. Adara. Mana kana keessatti maaltu ta'aa ture? Instructor. Meeti haafu. Meeti. Gochuu jalqabdee. Abadan. Na wareegama tiyyaa irrattan. Maaltu ta'aa jira naan galle gaafa lolsanii jarri lama waan biraa sa'aatii dhuftee akkas naa galan jiru. Abadan. Abaaboo kee fudhadhu meeti. Maaliif sababa qabda? Erkoo. Obsi nyaatis. Eenyu itti jettee maqaa ishee? Meeti. Meeti. Wanti jedhu Abaaboo dheengadda dhufeen jireenya koo gaaga'ame. Isa dhugaan sii jedha. Kufaatii Roomaan kufee turen siif jedhe. Naaf hin galle jaallattee miti kan harkaan
Natti isaanuu irbaata akka nyaannu walitti himnee yeroo si ta'u deeman. Marge, mee calma naa jedhe. Irko, ani jaarsummaa deemna jennee olii gadi fiinna, olii gadi daddarbatamna maal jenna. In qaanofne mana xiyyaatti deemee ol deemna. Ishee biraa kan deemu. Moo mana xiyyaa eessan deemaan jaarsummaa? Marge waan beektu eessan deemaan? Nistuu ko isa dhugaan jedhan ammaa fedhiifama naa godhaa safuun cabsaa marge jaarsummaa mana lamaanitti naaf adeema. Inistiraaktar iddoo lamaanuu naadha. Adaraa waaqa. Mana lamaanuu. Safuun cabsaa marge dhiifama naa godhaa isa kana. Ani cabsu ga. Mana lamaanuu naadhatu. Mana xiyyaafaa dhaqaati. Mucaa keessanii mucaa keenyaafi ija dhanaa gaafadha. Mucaa keessan hiriyaa keenyaaf jennee yoo gaafanne wayyuu. Wayyuu rekkasi wayyuu marge. Callisime. Maatii meetiifaa bira muunaa dhaqaati. Achis. Adaraa mucaa keessan narraa hidhadhaa jedhee hirkooni. Arguu hin barbaadu abaaboo guurtee dhufti abaabocha mana keessan fuuldura isiniif dhaabdu hin bareeda manni keessan fuuldurri jedhaati itti naa'imaa inistiraaktar. Meeti ati maal narraa qabdan jedhee dheengadda abaaboo diimaa fiddee jireenyi koo hin golgolaa'e walitti. Waan rakkinaan argee hin beekne keessa lixen. Amma immoo abaaboo itti maktee fidde kun alaabaa Baangilaadeeshii fakkaata abaaboo ati fiddee dhufte. Ani wal gammachuu siif kenna jedheeti. Qaba gammachuu hin qabanu. Mee dhiisiit mee haa ta'u. Mee abaaboo naa kenni mee waan biraa naa kenni mee meeti. Abaaboo dhiisi. Abaaboo wanti caalii maaltu jira maaliif siif kenna kan biraa? Birrii qabdaa? Birrii qabdaa cidha korratti birrii naa hanqata. Mee birrii naa kenni. Cidha kee qarshii. Isa hin qabu dhiifama. Waan gochuu Akkas taanaan an fixeera. Kana booddee abaaboo baattee gara koo nufi. Gaafa cidha kooti yoo barbaadde kottu. Gaafa yoo abaaboo fudhattee dhufta taanaan balbala irratti akka isaan si deebisan nan godha. Egaamee dubbii keessan oollu fudhattee deemuu danda'ee adeemtu. Karaa nagaa. Meeti ilaa dirqamaan namaan kennan miti ree. Hin jiru waan dirqama. Kanaaf iyyuu inni didee fudhadhuuti deemi nama biraaf kenni. Abaaboo hirka ta'uu danda'an beeku. Kai giftii koo. Jabaa. Jireenya koo keessatti namoota hedduu wajjin jiraadheera. Namoota akka keessaanii argee hin beeku. Hin barbaanne. Nus hin barbaanne. Nun argi. Hin barbaadanis. Gamtaanuu engadda abaaboo akka jaallatu fudhatanii. Akkana margee. Eessa jiraame? Akka gootu eenyuun ture maqaan kee? Meeti. Maqaa koo sirkaa badee? Meeti. Abaaboo kana fudhattee hin galchu yoo ta'eefi nama erga dhalateeti abaaboon argitu jira waan ta'eef saablaachuu fi dandeessa. Dogoggora akkasiillee yoomiyyuu hin dalagu. Waan hundaafuu hirkaan akka kanaan sin beeku. Namootatu si doorsisee yookaan si goyoomsee bilbila kennanii kanaaf bilbilifame. Gurra kooti moo naa bilbileette? Deemi bilbiliif kaadoo achi dhokodho. Kaardii naa dabarsaa keessaan qabu. Gara si yaa dabarsu.